Amattuudhaaf goomatu seetana nu jibbitu jalloota qaanesitee iddoon finaanuuf laatte gaariidhatti ba'eessa nu taftee hunda keessa ati maatii sirriidha si hubanneef dhugaadha kunuunsaa utuu nu gootu ijaan argine ol fuunee dhiina malee chaal jechuu hin dandeenye kunuunsaa utuu nu gootu. Yeroo gabaabduu keessatti akkaataa ittiin rifeensi keenya nuuf dheerachuu danda'an isiniif qabadhee dhufe ashamaa harka fuunee nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii koo akkam nagaa keessanii nagaa kooti obboleettiin keessanii warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan koottaa gara maatii kiyyaatti dabalamaa warroonni immoo akkasuma maatii naaf taatanii jajjabeessaa jirtan har'allee laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan na bukkee akka dhaabattan yaadaaf koomentii gaarii akkanaaf qoodan sin gaafadha. Akkasuma yeroo gabaabduu keessatti akkaataa ittiin rifeensa keenya dheereffachuu dandeenyu barumsa tokko siniif qabadhee dhufe. Barumsoota kana siniif fidee dhufeen jira. Tokkoffaa gubbaa irratti waanuma mana keenya keessaa qabnu dinnicha, qullubbii diimaa, unqulaalii, damma, bishaan qulqulluu, wantoota akkanaa kana jechaadha. Egaa shunkurtii diimaa kanaa baay'ee barbaachisaadha rifeensa keenya. Akkasuma killeen illee baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Killee diimaan shunkurtii diimaan baay'ee barbaachisaadha. Dammi illee damma isuma suura irratti argitan sinitti argisiisaa jiru jechaadha. Tokkoffaa gubbaa irratti akkuma argaa jirtan kana dinnicha keenya fudhannee waarranneetu hin soqanna jechaadha. Soqnee irraa gubbaasaa balleessineetu soqnee waarranneetu hin murra. Maaliif maashinatti daakkanna waan ta'eef maashina yeroo itti daakkannu yoo murre malee akkasittiin nuuf hin jirachaadha. Isaan booda hin murree waarranneetu waan ta'e itti naqanna. Waanuma biraa qabdanitti naqattu jechaadha. Waan qulqulluu kan ta'e itti fayyadamuu qabdu. Lammaffaa gubbaa irratti immoo qullubbii diimaa. Qullubbii kanas immoo irraa soqna jechaadha. Gubbaasaa maal goona irraa soqna. Qullubbii diimaan baay'ee rifeensa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Egaa qullubbii diimaa kanas gubbaasaa irraa kaafannaa siniin jedha. Itti fayyadamaa obboloota kooyi. Egaa gaafa gara biyyaa galle sirriitti itti fayyadamuu dandeenya. Garuu ammas yoo itti fayyadamne baay'ee gaariidha siniin jedha. Qullubbii diimaa kana hin muranna isas maal goona seetan bakka tokkotti maashinatti naqnee waarranneetu daakkachuudhaaf jechaadha. Xiqqoo ishii hin mummurraa akkasitti waan nuuf daakkamuu hin dandeenyeef waanuma qabdan qopheeffadhaa. Maashina harkaan daakanis haa ta'u maashina kan ibsaadhaan illee daaku haa ta'u waanuma qabdanitti fayyadamtu jechaadha. Wanti isaa walitti bulleeffamee too bishaan isaati kan barbaadamu waan ta'eef. Isaan booda bishaan qulqulluu qopheeffattu. Bishaanuma qulqulluu qopheeffattanii waarrattanii bakka maashinatti gadi naqxan kana maal gootu isatti gadi naqxu jechaadha. Dinnicha keessaniif shunkurtii keessanitti gadi naqxanii waarrattaniiti ibsaa irratti qabsiiftanii too hin daakkattu. Akkasitti hin daakkanna jechaadha. Kinoo akkuma argaa jirtan kana akkatti hin daakkannee jirra. Sagalee isaa dhageechifne jechaadha. Isaan booda immoo akkanatti maal barbaanne nuyi seetanii bishaan isaa barbaanne. Kanaaf bishaan isaatti waan fayyadamuu barbaanneefiyyuu bishaanuma isaa barbaanna waan ta'eef hin xaffafanna. Wantoonni nuyi itti fayyadamuu qabnu kuni wantoota qulqulluu ta'uu qaba obboloota kooyi. Qulqulluu kan ta'e itti fayyadamuu qabna jechaadha. Isaan booda bishaan isaa akkas xaffafanneetti kan immoo hin ganna qollisa waan nuuf fayyadneef yoo ta'u akkasitti mataa keenya dibannees mataa keenya keessaa miicamee qulqullaa'ee ba'uu hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf itti fayyadama baay'ee wanti gaarii yeroo gabaabduu keessatti rifeensa keessan dheeressuu danda'a. Arfaffaa gubbaa irratti immoo killeen kunis immoo killee isa diimaa kana fayyadamuu qabna. Killee keenya cabsinee waarranneetu waliin makne jechaadha. Namoonni tokko killee keessa ishii diimtuu sana qofaa jedhu. Garuu akkasitti yoo itti fayyadamtan inni sun hin jajjabeessa malee waan rakkoo hin qabu mataa keessan dheeressuu danda'a jechaadha. Ani waan itti fayyadamee argeeffan isinitti hima jechaadha.
Isaan booda akkasittiin rukuttu bishaanicha sana wajjiniin bishaan dinnichaa fi bishaan shunkurtii sana wajjiniin killee cabsita sana walitti rukuttu jechaadha. Shanaffaa gubbaa irratti immoo damma qulqulluu maankaa tokko itti godhattu. Kunis rifeensa keessaniif baay'ee bareedaadha. Akkasuma foolii unqulaalii sanarree maal godha seetan xiqqoo ishiin eenyu jedha jechaadha. Badaan fooliin dhageechisu. Dammi foolii qabaa hin jedhina. Foolii yoo dhabeyyuu bareedaadha. Inni akkasitti itti fayyadamtu jechaadha. Akkuma nama isinitti argisiisu kanatti gaafa itti fayyadamtan yeroo gabaabduu keessatti warri mataan gabaabaa ta'e dheeratee to'anuma dugda keessa siin ga'e argitu jechaadha. Akkaataa itti fayyadamaa fataadhaatti dibattanii warrattaniitu sa'aatii tokko turtu. Sa'aatii tokko yeroo turtan immoo hin miiccattu. Sa'aatii tokkoon booda miiccattanii warrattanii qibaatiitti dibattanii babbareeffattanii mataa keessan gongonachuu dandeessu waan dhaggeeffattaniif yeroo gaarii seetana nu jibbitu jalloota qaaneessitee iddoo ulfinaa nuuf laatte gaariidhatti ba'eessa nu taftee hunda keessa ati maatii sirriidha si hubanneef dhugaadha kunuunsaa utuu nu gootu.